hundisa karorake goftako enyo kofisa Makaba kanilma kana fura qulqullu waaqayyo tokko amen du'aana latti jiraata barabara mudamuudhaan isalatti mootii barabara kan ta'e waaqayyo maqaan isaa kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf yaa ta'u haadha keenya haadha nama hunda qulqulleettii qulqullootaa dubaroo maariyaam lafa ishee jalqabaa bidiruu noo guugee nageenyaa kan taate maqaan ishee dhaloota hunduma irrattiyyuu kan dhaga'amee fi kan kabajame nuuf yaa ta'u laphee qulqulluu naaf uume ልበ ንጹሃ ፍጥር ሊተ እግዚኦ አቤቱ ንጹህ ልቦና ፍጠርልኝ ጀቻ ከና አነ ወጅን ጀዳሜ ያ ዋቀዮ ጀዳ ለጴ ቁልቁሉ ናፍ ኡሚ ከበጀሞ አባ ኬኛ ሉባ በዳሳ ቶላ ittigafatama mana lubummaa olii galatti kutaa hayyuu yookaan liqaawwantu gubaa'ee akkasumas luba abbaa keenya ittigafatama mana kiristiyaana kanaa fi tiksee saba kana hundaa akkasumas abboota koo barsiisota wangeelaa faarfattoota waanuma hunda caalaa addunyaa boo'ichi fi imimmaan gidiraafi dhiphuun gara jabinniif yammeen walajjechaa fi cinqiin itti baay'ate keessaa adda baatanii amma dubbii waaqayyoo dhaga'uudhaaf kan walitti sassaabamtan hundumti keessan attam bultanii nagaamoo attam bultanii galata eenyutu isin bulche eenyutu akka waaqayyo jettan isin gargaare maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u yaa waaqayyo laphee qulqulluu naaf uumi jecha kana kan argannu faarsaa daawit boqonnaa 50 yookaan versionii bara 1954 irratti 51 irratti jecha argannuudha jecha kana kan dubbatee abbaa keenya daawitiidha eenyuun jedhe daawit akkuma beektan abbaan isaa Isee yeroo dagatetti nama waaqayyo yaadate daawit obboloowwan isaa 8 yeroo irraanfatanitti nama waaqayyo kabajee daawit ganaa ijoollummaa isaatiin gammoojjii keessa yennaa turetti waaqayyo nama isa leenjisaa ture daawit tiksee hoolarraa tiksee re'eerraa tiksee loonirraa gara nama tiksuutti nama dhufee eenyuun sagalee waaqayyo wajjin jirtu waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u gara kanatti nama dhufee ulfinaaf kabajaadhaaf eebbaaf malee abaarsaaf malee tuffiidhaaf malee jireenya gadi deebi'ummaatiif nama hin dhufneedha daawit waaqayyo mootii Israa'el isa lammaffaa Saa'olitti aansee nama kaa'e kanaadha daawit jechuun waanuma hunda caalaa nama waaqayyo jaallateedha abboonni keenya bishaan burqaarraa dubbii jalqabarraa akkuma jedhan barumsa kootiif kan naa fayyadu gara duubatti deebi'ee Saamu'eel lammaffaa boqonnaa 11 irraa kaasee seenaa jiru siniifan hima waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u ummata Israa'elitti lolli hammaatee Filisxeemota wajjin cinqiirra yeroo turanitti taabonni Tsiyoon dirree waraanaa jirtutti kan akka Ooriyoon kan akka Iyoo'aab dirree waraanaatti yeroo waraanarra turanitti daawit garuu mana tureen hundee kitaabni qulqulluun eessa ture mana ture
mana yennaa turetti ummanni isaa loltoonni isaa maal gochaa jiru? dirree waraanaatti waraanarra jiru. maaliidhaaf? Israa'eliin tiksuudhaaf, Israa'eliin oolchuudhaaf, mooticha isaanii Daawitis tikfachuudhaaf. maal turani? lolu turan. diinni tammaatee jira. biyya isaanii dhaaluudhaaf, biyya isaanii fudhachuudhaaf, biyya isaanii irraa booji'uudhaaf itti tammaatee ture. akkuma beektan warra Israa'el kana dhibbuun itti baay'ata, gidiraan itti baay'ata, qorumsi itti baay'ata. maaliif yennaa ittan callisanii mamiti? ummata waaqayyo waan ta'aniif, ijoollee hangafa waaqayyo jedhamu Israa'eloon. kanaadhaaf waaqayyo seera ba'uu boqonnaa 14 yogguu dubbistan maal jedha? ummata koo gadhiisisiin jedha waaqayyo. hin gadhiisu yoo jette garuu ijoollee kee hangafaan si jalaa ajjeesaa. maaliif jennaan? Israa'elaaf anaaf hangafa jedhe waaqayyo. Israa'el anaaf maalidha? ilma koo hangafaati. kanaaf gidiraan itti baay'ata, dhibbuun itti baay'ata. argaa ummanni kun Baabiloon keessatti waggaa 70 Gibsitti immoo iyyuu waggaa 430 gidiraa keessa turan, dhibbuu keessa turan. ijoollee waaqayyo harka isinirra hin qabanne, waaqayyo yoo isin hin baasne eenyumtuu isin baasuu hin danda'u, eenyumtuu isin deeggaruu hin danda'u. kanaaf ummanni kun lolarra jira. Daawit garuu iddoo ciisicha isaatii ka'ee gara siree isaatti yogguu ba'u dubartii tokko argee nuun jedha. dubartiin kunis qaama ishee yogguu dhiqattu ni ilaale, ishees ni hawwe. maal godhe? ni hawwe. dubbiin waaqayyo maal jedha? hin hawwe. maal hin godhe? abboommi kurnan keessaa inni tokko maalidha? maalidha? hin hawwiin. hin hawwini jedheen. hin hawwin. hin hawwe. otoo koo taate, otoon ishee wajjin bulee, otoon ishee wajjin ciisee jedheet hawwe Daawit. akka hawwetti namni hin waamsise. dubartii kanas eenyudhaatii jedheen. ani haadha manaa Ooriyoonii jetteen. haadha manaa eenyuti? haadha manaa eenyuti? haadha manaa Ooriyoonii. gara mana isaattis waamsise, ishee wajjinis akka ciistu godhe. Daawit mana isaa keessa dubartoonni baay'een utuu jiran, haadha manaa utuu qabu, ijoollee wanta biraa waan baay'ee utuu qabu, mana isaa keessatti garuu maal godhe? dubartii abbaa manaa qabdu wajjin cubbuudhaan kufe. dubartiin kunis guyyaa tokko booddee nama itti ergite. maal jette? yaa Daawit, yaa mooticha koo, yeroon si wajjin cubbuudhaan kufe sanatti maal ta'een ture? garaatti naafee ture, daa'ima garaa koottee siif ulfaa'eera jette. Daawit kana dhaga'uu hin barbaanne, kana arguus hin barbaanne. kanaaf maal gochuutti ka'e? wanta akkanaa kana ilaaluus arguus waan hin hawwineef Ooriyoon waamsise. eessa? dirree waraanaati. dirree waraanaatti waamsise. fiigaa dhufe Ooriyoon. Ooriyoon yogguu fiigaa dhufu dafii qaama kee dhiqadhu, miilla kee dhiqadhu, daadhii wayinii kana dhugi jedheen. nyaadhu quufi jedheen. kana booda Ooriyoon akkas jedhee deebiseef. yaa mooticha koo Daawit, ani jedheen taabonni Tsiyoon kan jirtu dirree waraanaati. dursaan ajajaa waraanaa Iyoob kan jiru dirree waraanaati. ani akkamitti gammachuudhaan, ani akkamitti quufisaan quufeetoo machaa'eetoo haadha manaa koo wajjin sirreera ciisuun, daadhii wayinii dhugee machaa'uun, quufee buluun akkamitti naaf ta'a? akkamitti naaf ta'a? kanaaf hin nyaadhuus dhugees hin machaa'u, haadha manaa koo wajjin isin ciisu. argitanii
Daawit kana yoo dhaga'u amanuu hin dandeenye. Erga haadha manaa kee wajjin hin bulle ganamaan kaatee gara dirree waraanaatti deebitaati maal ta'e asuma bulee hin jenneen deemii buleedheen. Ooriyoon garuu dideet lafuma sana bulee. Daawit silaa maal gochuuf ture? Cubbuusaa eenyutti maxxansuudhaaf? Ooriyoon itti maxxansuudhaaf waan ofii balleesse, waan ofii hojjete, waan ofii irra daddarbe, waan Waaqayyoon gaddisiise akka namni maqaa isaa hin dhoofneef, akka inni akkana godhe hin jedhamneef, akka inni waan akkanaa raawwate hin jedhamneef Daawit maal godhe? Badiisaa eenyutti maxxansuudhaaf? Ooriyoon akkanatti kan rakkanu jira. Otuu hin balleessin balleessitaniittu, otuu hin hatiin hattaniittu, otuu hin sobin sobdaniittu, waan namni balleessin, waan namni hojjeteen, waan namni raawwateen akkanatti kan rakkachaa jiru jira. Waaqayyo garuu hin arga. Waaqayyo hin argu sanitti hin fakkaatina. Cunqursaa irra jiru, deebicha irra jiru, dadhabbii irra jiru. Kanaadhaaf Waaqayyo hin argitu naan jettanii, ijji koo arguurraa yoom dhiisee hin nageessu naan jettanii, gurri koos yoom duudee beekaa. Ani lafti dhaabbii koo samiin immoo masaraa koo kan ta'edha. Ooriyoon haala kanaan ture. Ganamaan waamsise. Xalayaa barreessetti kenne. Kana fuudhitii Yoo'aabitti kenneedhaan seenaan isaa bal'aa waan ta'eef nan xinneessu. Isa kana fuudhii deebitiitti kenneedhaan eenyutti? Eenyutti? Yoo'aabitti kenni jedheen. Maalidha isarra kan ture? Jajjaboowwan warri loltuuwwan Filisxeemotaa ciccimoon bakka jiranitti Ooriyoon hin ga'iitii yogguu isaan walitti qabamanii dhufan, yogguu isaan sassaabamanii dhufan biraa dheessi diina jalatti gatiiti jedheen. Maali jalatti gatiiti? Maali jalatti gatiiti? Diina jalatti gatiiti dheessi jedheen. Du'uu isaas mirkaneeffadhu jedheen. Kan du'u Ooriyoon, kan ajjeefamu Ooriyoon, xalayaa kan geessu Ooriyoon. Garaa nama nyaatu Ooriyoon. Namoonni akkana taanee jirra. Namoonni akkanatti jiraannu jirra. Du'a keenya harka keenya irratti baannee kan deemnu. Badii keenya otuu hin taane, balleessaa keenya otuu hin taane akka balleessaa keenyatti kan nutti murtaa'ee mana murtiitti kan rakkannu jirra. Murtiin jallatee dhugaan ukkaamamtee namni jiraannu jirra. Otuun balleessin balleessitaniittu, otuun fudhatin fudhattaniittu jedhamnee too kan rakkachaa jiru jirra. Akka bara kana keessatti jiraannu kana jechuudha. Namni kan itti wal sobu, namni kan itti wal hatu, namni humna qabu hunda walirratti bara itti agarsiisu, bara dubbiin Waaqayyoo itti xinnaate, barri jechi namootaa itti guddatu. Amma nuti Waaqayyo caalaa nama dhageenya miti. Waaqayyoon caalaa garuu kan dhaga'uu qabnu hin jiru. Eenyu dhaga'uu qabna? Waaqayyoon dhaga'uu qabna. Waaqayyoo tokkicha, gooftaa tokkicha kan sodaatamu isaan. Kan sodaatamu isaan. Kan kabajamus isaan. Ulfinni kan laatamuufis isaan. Isaan malee namni sodaatamu, namni kabajamus jiraachuu hin danda'u. Waaqayyo ulfina qabeessa. Waaqayyo abbaa jabaa, Waaqayyo gooftaa dinqiidha. Yoo jennu callisnee miti. Abbaan kee qabeenya sii kennuu danda'a. Lubbuu isaa garuu siin kenna. Abbaan kee aangoo sii kennuu danda'a. Firri kee waa sii kennuu danda'a. Akka gooftaa Kiristoos harka isaa bal'isee, dhiiga isaa dhangalaasee siif du'uu danda'a. Kiristoos yoo jennu salphisnee miti. Ijoollee Waaqayyo gatii nuu kanfalame ilaalaa. Dugda isaa keessa yeroo 6,600 66 yogguu garafamu sana bishaan miti dugda isaa keessaa kan roobe, dafqa miti dugda isaa keessaa kan dhangala'e, dhiigadha. Dhiiga kanaan bitame. Gonfoo miidhagaa warqeedhaan hojjetame miti adda isaarra, mataa isaarra kan keewwate, qoree summiidhaan guutame adda gad cabsee kan seenuudha. Gatii kana nuu kanfalame. Kanaan akka bitamne beektu. Kun akka nuu kanfalame beektu. Facaasnee kan hammannu isaan. Horree kan baay'ifannu isaan.
isaan malee homtuu hin jiru. Kanaaf waaqayyo guddaadha kan jennu. Amma namni midhaan hin facaasa miti. Facaastan immoo hin facaastan. Yeroo facaasaan afraasan ga'etti lafuma gogaa kana qottu miti. Lafa gogaa kana roobni hin jiru, duumessis hin jiru. Lafa gogaa kana irratti maal abdateeti namni kan gadi facaasu? Maal abdateeti? Maal abdateeti? Maal godha jedhee? Eeyyani naa magarsa jedhee, naa roobsa jedhee, naa daraarsa jedhee miti. Nama abdateeti, ollaa abdateeti, natti himaa fira abdateeti, abdattaniiti miti. Eenyu abdattaniiti? Waaqayyoon abdattaniiti. Ijoollee yoo deessan, yoo dhalfattan eenyu naa guddisettaniiti? Eenyu naa guddisettaniiti? Waaqayyo naa guddisettaniiti malee qabeenyan qabanan guddisettaniiti. Ijoolleen eenyutu guddiseedham? Eenyu guddiseedham? Waaqayyo. Yoo barattan, yoo waaqayyo naaf eeyyame maalan argadheen? Hojiin argadheen. Yoo maalla eenyu naa eeyyame? Yoo eenyu naa eeyyame? Waaqayyo naa eeyyame. Wanti eeyyama waaqayyootiin ala ta'u tokkoonsaa hin jiru. Gara dubbii keenyaatti adeebinu. Ooriyoon kana booda xalayaa kana baattatee barraaqaan ka'ee gara dirree waraanaatti yogguu dhaquu Iyoo'aabitti xalayaa kana kenne. Iyoo'aab xalayaa kana banee yogguu dubbisu baay'ee ni gadde. Baay'ee garansaa ni jeeqame. Ooriyoonis garaa isa nyaate. Nama fayyaaleessu, nama garraamiidha. Wanti beeku hin jiru, wanti qubaa qabu hin jiru. Iyoo'aab garuu dirqama ajaja mootii waan ta'eef akka du'uuf itti murteesse. Akka du'uuf maal beeka namni kun? Wanti beeku jira? Wanti beeku jira? Hin jiru. Amma fuudhee deeme. Gara jajjaboo Filisxeemotaa bakka jiranitti yogguu ga'ee biraa deemu jajjaboowwan Filisxeemotaas bakka sanatti dhiiga isaa dhangalaasan. Dhiigni nama qulqullu kun dhangale. Dhiigni nama fayyaalessaa kun dhangale. Akka kana kan taanu jirra har'a. Akka kanatti kan jiraatu. Utuun beekiin kan ajjeefamne badii keenya malee, balleessaa keenya malee, abaarsa keenya malee, murtii malee namni quba nutti qabee kan nu ajjeese. Namoonni walitti sassaabamanii dallaa wayii ijaaranii achitti waan baay'ee dubbatanii kan nu ajjeesisan baay'een jira. Bara kanatti du'uun lubbuu ba'uu qofa miti. Jiruu namaa duwwaa goonan, jiruu namaa hoongee goonan du'uudha. Hamiidhaan, sobaan, dubbii dharaa shira namarratti xaxanii jireenya namaa walirratti hanqaqqaalanii yogguu jiraachisan, yogguu dubbatan inni sun ajjeesuudha. Kanaadhaaf qulqullichi Phaawulos iccitiisa ragallaatiin gara samii ba'ee yogguu dubbatu wanta akkanaa kana dhiisaa jedhe. Wanta akkamii? Wanta sirrii hin taane, wanta dhara ta'e, wanta waaqayyotti hin tolle, wanta waaqayyo hin gammachiifne maal godhaa? Dhiisaa. Kana booda Ooriyoon ni du'e. Iyoo'aab duusaa mootichatti erge. Kana booda namni na gaafatu hin jiru. Kana booda namni anatti dubbatu hin jiru jedheeti deebiseef. Namni na gaafatu hin jiru. Namni natti dubbatu hin jiru jedheeti laphee isaa dhiibee jiraata. Namni nama arguu baatu eenyutu nama arga? Eenyutu nama arga? Namni tokko tokko ejjuudhaaf fagaatee deemeet naannoo isaa dhokfatee dukkana iddoo barbaadatee ejja. Namni tokko tokko hatuudhaaf halkan haala mijeeffatee deema. Namni tokko tokko ajjeesuudhaaf bosona eeggatee lafa dukkana eeggatee nama ajjeesa. Namni nan argu jedhee namni si arguu baatu eenyutu arga? Eenyutu arga? Namni nan argu jedhe Daawit garuu eenyu argee jira? Waaqayyo argee jira jechuudha. Kanaadhaaf kitaabni qulqulluun nama caalaa waaqayyo akka nama argu kan namatti himuuf. Abboommi kurnan keessaa maalin godhini? Hin hawwinii jedhee jira. Hawwee jira abboommi waaqayyo diigee jira. Namni akka laphee waaqayyo jedhame kuni hin ejjinii jedha. Daawit maal godhee jira? Ejjee jira. Cubbuu lama ejjee raawwatee jira. Hin ajjeesin lubbuun anuume maalin godhini? Hin baasin. Cubbuu meeqa hojjetee jira? Cubbuu sadi hojjetee jira. Kitaaba siiraa kirratti boqonnaa 7 yogguu dubbistan akkana jedha.
cubbuu tokko jalaa fiigdee ba'uu hin dandeessuuti. Cubbuu tokko yogguu hojjette cubbuu biraa jalaa akka baatuu hin dandeessuuti. Yeroo tokkotti cubbuu lama hojjetini. Cubbuu meeqa? Yeroo meeqatti? Yeroo tokkotti cubbuu meeqan hojjetini? Cubbuu lama hin hojjetin jedhe. Daawit garuu cubbuu meeqa hojjete? Waaqayyo gaddisiisee moo hin gaddisiisne? Natti maa gaddisiisee moo hin gaddisiisne? Muufachiiseera moo muufachiisne? Muufachiisee jira. Yogguu Waaqayyo gaddisiisu abboommi Waaqayyo yogguu diigu seera Waaqayyoon ala yogguu ba'u innumti mataasaa maal jedha? Yaa Waaqayyo seera kee waan hin eegneef imimmaan bishaanii ija koo keessa maal ta'a? Ni dhangala'aa jedhe. Maal waan hin godheef? Seera kee waan hin eegneef. Waan Waaqayyo nu ajaju kan hin dhageenye baay'eedha. Kanaaf seera Waaqayyo yaa eegnu. Seera eenyu? Seera Waaqayyo. Seera kee waan hin eegneef imimmaan bishaanii ija koo keessaa ni dhangala'aa jedhe. Eeyyeni sobee jira seera Waaqayyoo hin eegne. Eeyyeni ejjee jira seera Waaqayyoo hin eegne. Eeyyeni lubbuu ajjeesee jira seera Waaqayyoo hin eegne. Kanaaf Waaqayyo raajicha Naattaan gara isaatitti ergee maal jedheeni? Yaa Daawit jedheen fakkeenyaan hogguu barsiisu. Mandara tokko keessa nama lamatu jira jedheen. Nama meeqa? Nama meeqa? Nama meeqa? Nama lama. Inni tokko sooressa saawwan baay'ee, re'oota baay'ee, fardeen baay'ee ni qaba ture jedheen. Maali baay'ee? Saawwan baay'ee, re'oota baay'ee, sangoota baay'ee, fardeen baay'ee ni qaba ture jedheen. Inni tokko immoo hiyyeessi kun mandara tokko keessa warra jiraatan dureessa kana wajjin ture. Inni garuu hoolaa takkitti gabaadhaa bitate qaba. Ilmoo hoolaa takkitti. Ilmoo maali takkitti? Tokkitti qofa qaba. Isheenis bakka inni rafutti wajjin rafaa. Bakka inni ka'utti wajjin ka'a. Waan nyaaturraa kutaa fi waan dhugurraa qicaa fi sagalee Waaqayyoo wajjin jirtu miti. Qalbeeffadhaa. Waan dhugurraa wajjin dhugaa. Waan nyaaturraa irraa kutaa fi kana wajjin jiraata ture. Akkanatti jiraata ture. Guyyaa tokko garuu inni hoolaa takkitti qabu kun dugda isaarras ni rafti. Bakka rafutti wajjin rafti. Bakka deemutti wajjin deemti. Guyyaa tokko garuu nama sooressa yookaan dureessa kanatti keessummaan dhufe. Maaltu dhufe? Nama dureessa kanatti yogguu dhufu namni dureessi kun horii isaa baay'ee kana ni ilaale, hoolota isaa baay'ee kana ni ilaale, hoolota isaa baay'ee yogguu ilaalu kana isaan kana keessaa keessummaa itti dhufe sanaaf qaluu ni didee garaa isa nyaataniidha. Maali isa nyaatanii? Garaa isa nyaatan jedha. Garaa yogguu isa nyaatan maal godheree? Kan hiyyeessaa sana ilaale. Takkitti qabu sana nama hiyyeessa sana jalaa qalate. Nama hiyyeessa sana jalaa fudhate. Nama hiyyeessa sana jalaa fuudheet keessummaa itti dhufe sanaaf qale. Hiyyeessi kun maal itti afure? Tokkitti sana qaba. Ishiidha dafqasaatiin halkanii guyyaa hojjetee laga ce'ee gaara bu'ee kan argate. Namni dureessi kuni garuu nan qaba jedhee kan qabu keessaa hin qalle. Kan qabutti maalli ta'a? Ni hammata jedhama miti. Kan qabutti maalli ta'a? Maalli ta'a? Ni hammata. Kanaadha kan jedhe. Daawit kana yogguu dhaga'u. Raajichi Naattaan yogguu kana itti himu. Daawit yogguu kana dhaga'u. Aaree ni boba'eedha. Maal ta'e? Aaree ni boba'e. Garmalee aare. Aaruu qofa miti garmalees aariidhaan boba'e. Waan aariidhaan boba'eef akkana jedhee dubbata jedha. Namni akkana godhe kuni biyya kiyya keessa yoo jiraate ta'e dachaa afuraa kaffaluufi nama hiyyeessa kana. Dachaa meeqa? Dachaa meeqa? Dachaa afuraa kaffalu yookaan immoo yaa ajjeefamu. Maal haa ta'u? Maal haa ta'u? Yaa ajjeefamu. Dachaa afuraa kaffalu yookaan immoo iyyuu maal haa ta'u? Yaa ajjeefamu. Yeroo kanatti Naattaan ol ka'eet Daawitiin namni kana godhe suni si ilaale. Namni maal godhe?
namni maal godhe namni kana godhe sun siidha jedheen namni kana godhe sun siidha namni kana raawwate sun siidha jedheen hiyyeessa kan jedhame sagalee waaqayyoo wajjin jirtu hiyyeessa kan jedhame Ooriyooni hoolaa takkittii kan jedhamte mooyyuu haadha manaa Ooriyoon Beersaabeeridha eeyyeen dafqasaa harcaasee qotee haamee haadha manaa takkittii isaa kan soorratu Ooriyoon Daawit garuu mana isaa keessa maaltu jira dubartoonni baay'eenutu jiranu ijoollee baay'eenutu jiranu inni garuu kan nama hiyyeessaa takkittii kana jala qalate jalaa fudhate waaqayyo akkas jedha maalan sittirriseedhaan Daawiti maalan sittirrise maalan sitti mana kee keessa dubartoonni baay'een hin jirani mana kee keessa loltoonni baay'een hin jirani mana kee keessa hojjettoonni baay'een hin jirani jedha har'a baay'een keenya kan gungumnu kana ilaalu dhabneeti garuu waaqayyo maalan sittirrise jechaan dhuguma waaqayyo maalitti hir'ise Daawititti maalitti hir'ise wanti itti hir'ise hin jiru loltuutu baay'ee kenneefii jira obboleewwan isaa 8 yeroo isa tuffatanitti isa kabajee jira abbaan isaa Isee yeroo isa irraanfatetti waaqayyo isa yaadatee jira tikseela gammoojjii keessa lafa rafaa oolu kaasee mootii godhee jira maalitti hir'ise waaqayyo Daawititti namni kana godhe sun siidha yogguu jedhuun Daawit lafa lixu dhabe har'a namni sobesii namni hatesii namni ejjesii namni nama ajjeesisii namni nama walitti buusesii otoo isiniin jedhe waaqayyo eessa dhattu eessa dhan lafti ni jira bakki dhaqnu jira waaqayyo garuu arjummaa isaatiin nurra darbe galanni maqaa isaa dhafe haa ta'u galanni maqaa isaa dhafe haa ta'u arjummaa isaatiin gaarummaa isaatiin tola ooltummaa isaatiin kanaadhaaf kitaabni qulqulluun waaqayyo arjaadha arjummaan isaatis kan baay'ate dheekkamsi isaa kan maal ta'e kan fagaateedha jedha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u eenyudha jabina isaatiin kan jiru biyya lafaa kanarraa eenyu jabeenya isaatiin hojjetee qabeenya qabaatee kan jiru jira isin ajaa'iba namni tokko hojjetee fooqii baay'ee ijaaree dhukkuba xiqqoo ni dhukkubsataa hin dandeessu mallaqa qabaattees fayyuu hin dandeessu jedhama qabeenyi isaa isa fayyise hin fayyise baratee xumura irra gahee hin baratinaa jechaan jiru qabeenyas godhadhaa hin godhatinaa jechaan jiru baratee xumura irra gahee ofii isaatii garuu waan isaaf fayyadu hin beeku namni kanaaf kan nu barsiisaa jiru gooftaan Daawit kana booddee mana kee keessaa seefiin sitti kaasaa jedheen maal sitti kaasaa seefiin sitti kaasaa jedheen mana kee keessaa fagoodhaa miti alaa miti mana kee keessaa dachaa meeqaa kaffalu jedhee ofirratti murteessee jiraati dachaa meeqaa kaffalu jedhee dachaa afur kaffaluuf jira Daawitaaf yoo kana ajjeefamu jedheeraati inni jalqabaa obboleetti gudeede arguudhaaf ija ishee ilaaluudhaaf hawwa ture obboleetti isaa garmalee garuu ishee wajjin siree cubbuu irratti kufuudhaaf jecha baay'ee hawwa ture kana booda akka nama dhukkubsatee ta'ee mana ciise mana yogguu ciisu abbaan maal siif godhu yogguu jedhaan obboleettii koo ta'e maarnaaf ergii isheetu sirritti na kunuunsuu danda'a yoo isheen na kunuunsites maalan ta'a nan fayyaa yogguu isheen isa kunuunsuu dhaqxu achirratti ishee qabee gubuute isheenis hin saalfatte hin qaanofte nama itti mattus dhabdeet gara manaa deebite innis immoo akka dura ishee jaallate sana akka dura ishee sana akka sinturre erga isa wajjin ejje ishee arguudhaafuu ni qaanfata ture maal ni godha ture ni saalfata ture ishee arguudhaaf argaa dachaa meeqa kaffalee jira Daawit tokko kaffalee lammaffaa
obboleessa ajjeesee jira. Dachaa meeqa kaffalee jira? 2 kaffalee jira. Sadaffaa ilmi inni dahee jalaa du'ee jira. Ilmi inni dhalfate jalaa boqatee jira. Afraffaa dursaa lolaa waraanaatiin ilmi isaa ajjeefamee jira. Ajjeefamee jira. Kana booda maal godha Daawit? Dachaa meeqa kaffalee? 4 kaffalee jira. Ofii ofirratti murteessu. Ofii ofirraan ga'e. Dachaa 4 kaffalee. Namni kana godhe siidha jedhanii rakaa. Kana booda Daawit sodaate. Alaayii miti immoo mana isaa keessaa seefiin kan itti ka'e. Ableen kan itti ka'e. Diinni kan itti ka'e fagoodhaa inni. Diinni kan itti dhufe fagoodhaa inni. Mana isaa keessaa. Mana isaa keessaa. Daawit kana booddee hin sodaate. Asiisoo waa tuqan rifachuu jalqabe. Asiisoo waa tuqan rifachuu jalqabe. Namni cubbamaan ni rifata. Ni sodaata. Kanaadhaaf kitaabni fakkeenyaa boqonnaa 28 lakkoofsa 1 irratti cubbamaan utuu hoomtuu hin tuqin ni fiigaa, ni dheessaa, ni rifata. Utuu maal hin godhin? Utuu eenyuun tuqin? Hoomtuu utuu hin tuqin cubbamaan eenyumtuu osoo hin ari'in ofii isaatii ni dheessaa. Ofii isaatii ni dheesse. Daawit dheessuu jalqabe. Sodaate egaa mootummaan isaa jeeqameera. Mootummaan isaa garmalee jeeqameera. Sodaateera. Rifateera. Maaliif yoo jettan Waaqayyo waan gaddisiiseef. Maaliif yoo jettan Waaqayyo irratti waan ka'eef. Maaliif yoo jettan oolmaa Waaqayyo waan dagateef. Waaqayyo waan baay'ee nu godhe, baay'een keenya garuu waan Waaqayyo nu godhe waan daganneef har'a rakkoo keessa jirra. Rakkoo guddaa keessa jirra. Biyyi rakkoo keessa jirti. Gandi rakkoo keessa jirti. Aanaan rakkoo keessa jirti. Dhaloonni rakkoo keessa jiru. Addunyaan rakkoo keessa jiru. Maaliif jennaan waan Waaqayyo nu godhe maal waan gooneef? Maal waan gooneef? Waan daganneef. Daawit dheessuu jalqabe. Yoo dheessu garuu galanni Waaqayyoodhaaf yaa ta'u gara qabeenya isaan dheessine, gara loltuu isaan dheessine, gara firoota isaan dheessine, gara mitti dheesse? Gara Waaqayyoo, gara tulluu ejersaa yookaan Dabra Zayit kan jedhamtu tulluu ejersaatti ol dheesse. Tulluu ejersaatti dheesse. Maal uffatee? Miila isaa qullaa deemee uffata gaddaa uffatee daararra gadi taa'ee gara Waaqayyootti boo'ee gale. Kana booda faarsaa Daawit boqonnaa 50 yogguu dubbistan jecha akkas jedhu ni argattu. Gara tulluu Waaqayyootti, gara Dabra Zayit, mul'ata Waaqayyoo fakkeenya mana kiristiyaanaa kan taate tulluun ejersaa yookaan Dabra Zayit kan jennuun gara sanatti ni dheesse Daawit. Achirratti dheesse gadi of deebisee utuu of hin tuulin, utuu of hin qabin gadi of deebisee akkas jechuudhaan kadhachuu eegale. Yaa Waaqayyoo, akka gaarummaa keetti araara kee natti agarsiisi. Akka maalii keetti? Na wajjin jedha. Akka maalii keetti? Akka gaarummaa keetti maalii kee natti agarsiisi? Araara kee. Akka irra daddarbummaa koo miti. Akka jubbii koo miti. Akka gaarummaa keetti maalii kee natti agarsiisi? Gaarummaa kee, araara kee, irra daddarbaa koos haxaa'ii balleessi. Maal godhi balleessi? Haxaa'ii balleessi. Nu hadhiisi. Iyya beeka cubbuu koo. Iyya beeka irra daddarbaa koo. Iyya nan beeka akkattan siniidhe waan ati naaf taates nan beeka jedhe. Yakka koo raawwadhu ana irraa dhiqi. Cubbuu kootis irraa na qulqulleessi. Maali kootirraa? Maali kootirraa? Cubbuu kootirraa kadhachaa jira akka balleessi. Kanaadhaaf yoo badii hojjettan, yoo cubbuu hojjettan gadi deebi'aati, of gaxanneessaati, cubbuu irraa adda of baasaati, gaabbii galaati gara mootummaa Waaqayyootti deebi'uudhaaf lubootaas ta'an kana jalatti miila isaanii jalatti kufaati. Waaqayyoon kadhadhaa gaabbii galaa. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteetti maali godhaa? Maali godhaa? Gaabbii galaa.
mootummaan inni dhiyaatteetti mootummaan waaqayyo maal taatee jirti dhiyaattee jirti eeyyen waan inni dhiyaanne isinitti fakkaata har'a miti yeroo sana qulqullichi Phaawulos ilma isaa Xiimotewos boqonnaa 3 yogguu dubbistan yaa ilma koo bara dhumaatti namoota akkanaatirraa of eegi barri dhumaa kanaadha jedheen namoota muddaman namoota qarshii jaallatan namoota namaan ajajaman namoota of tuulan namoota akkanaadha jedhan ni dhufuu namoonni akkasii mandara keessatti nagaa kan hin kennin namoota nagaa kan hin kennin namoota boqonnaa kan hin kennin nama yoo wal araarsu yoo argan hin jaalan jaarsa ta'eetu jiru mataan harrii ta'eetu jiru gabbara namatti hin araarsin amma jaarsi bara kana akkan jaarsuma duriiti jaarsuma ganamaan ka'ee waaqa kadhatu oromoon maal jedha ganamaan ka'eet yaa waaqa kan nagaan na bulchite nagaan maal na godhe na oolche kan nagaan na bulchite nagaan na oolche hamaarraa maal na godhe hamaarraa na oolche yakkarraa na oolche cubburraa na oolche jechuudha ko jedhee karra ganamaan ka'e harka bal'isee utuu nyaatiin utuu nugin yaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaadha dhugaadha tokkicha maqaa dhibbaadha Adonai Elshaddai Yesus Kristos jenna tokkicha maqaa dhibbaadha samii utubaa malee kan dhaabde dhugaadha utubaan hin jiru akkasumatti kan dhaabe lafa dhiisaa malee kan diriiste dhugaadha lafti wanti irratti dhaabatti hin jirtu akkasumatti leemmoo garaa taliilaadhaan qulqulluun akka kee hin jiru ati qulqulluudha akkas jenna mitiire qulqulluu kadhannaatti ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሁሉ አከስ ጀነ ምቲ ቁልቁሉ ጀና ቁልቁሉ ጀና ለሞ ገራ ተሪላ ከን ጀረን አከስ ከዳቴቲ ከነነ ወል ጠራርሱ ከነነ ወል ትፊዱ ከና ጋራ ቆሩም ሳጠከን ሰኔ ማልጎዳ ጀባዳ ከደዳ ተገው የጸልዩ ከመትባው ሰመሱት ጊስ ከተሳሳትኩ ታረጋላችሁ ወንጌል ማቴዎስ በቆና ድግደምጃ ለኮፍሳ አፈርተም ተቆረጥ ግሩቆሩን ሳጠከንሰን ማልጎዳይ ጀባዳ ከደዳ ጀቢሴ ከደቹ የገለ ዳዊት ሁሉ ከመረጠል በይ ጀቢሴ እንከዳታ ዋቀይ የከኮቤካ ጭቡ ኮቤካ ረድደር ብማኮ ቤከ እርገጀዴ ቦዴ ማልተቻ ጅራ ittaanse sagalee gammachuu fi ilillee na dhageessisi lafa koo jechuudhaan tufufa fuula kee duratti ana irraa hin balleessini hafuura kee irraas hafuura keetiin ana qulqulleessi jechuudhaan itti fufa waaqayyoon kadhachaa jira jechuudha akkana yogguu godhumooyyuu callisee miti imimmaansaa harcaasaati maal gochaati imimmaansaa harcaasaati አንቀጽ ንሳ የምንለው ማለት ነው ኩታ ጋቢ ከንጀምን ጀቹ ኢንማንሳ ህርጫሳት ፋርሳ ዲበተኮፍ ኩደሰደት ለኮፍሰ ዲበተኮፍ ሰደኒ ጃረት ተከስጀደ ሴረኬ ህኔግኔቲ ኢንማን ቢሻኒ ኢጀኮኬሳ ማልታ ሚዳንገላአይ ማልኬዋን ነግነፍ ሴረኬዋን ነግነፍ ኢንማን ቢሻኒ ጀጎጎሳ ማልታ ሚዳንገላ ሴረኬቱ ነጌ ኢንሰቡ ቱሬ ሴረኬቱ ነጌ ሂነጅ ቱሬ ሴረኬቱ ነጌ ነመነጀስ ዝልቡነማ ሂልባሶ ቱሬ ሴረኬዋን ነግነፍ ማለንጎደ ኢንማን ቢሻኒ ኢጀጎኬሳ ሚዳንገላ ሐሴትና ደስታን አሰማኝ የብርሃን አጥንቶችን ደስ ይበላቸው ከኃጢአቴ ፊትህን መልስ በዲኮራ ማልጎዲ ኢጀኬ ዴብሲ ፊለኬ ዴብሲ በሌሴ ጅራ ሲገድሲ ጅራ ከናፍ ጭቡ ኮራ በዲኮራ ማልጎዲ ፊለኬ ዴብሲ ኢፈመኬናፍ ከኒ ጭቡ ኮ ሁንዱማዩ ማልጎዲ
ሀቂ በደሌን ሁሉ ምን አድርግ ድምስስ ነው ያለው። ቻቲ ቆቻው ተወርሲስ በበሰርቱ ከነከንጀ በደሌን ሁሉ ድምስስ እትፈገጀ አቤቱ ንጹህ ልቦና ፍጠርልኝ፣ የቀናውን መንፈስ በውስጤ ምን አድርግ አዲስ ያልነበረኝ ሌላ መንፈስ ነው። የኔ የነበረው ሌላ መንፈስ ነው። የቆሸሸው ያደፈው ትክክል ያልሆነ መንፈስ ነበረ። ስለዚህ መንፈስ መታደስ አለበት በውስጤ ያለ የቀናውን መንፈስ፣ በጎውን መንፈስ፣ ጥሩውን መንፈስ ምን አድርግ አዲስ አፉራና ከሰት ሃረስ ያፉረቂ ለጴ ቁልቁሉን አፍኡኒ ለጴ ቁልቁሉን አባሚ ለማቀየፍ አባማ ለማቃብቶም ከና ደገንገድ ጀነ ቢቁቀብ ገረጋብት ያዱፍኑ ገረጋብት ያደብኑ ከና ደፊ ቁልቁልች ኤፍሬም ሶሪያዊች ኩታጋ ቢረት ወጉዱበቱ አከሰባ ኢስሪንያ ሆኖ ተዋቀዮ ዋቀዮ ጃለቴፊ ከበጄ ከንገራ ኖሩ ሳት ፎና ሳት ሲንደበለ ጩብራ ከነደነ መባስቱ ገረሞቱማ ዋቀዮት ከነመገልጭቱ ኮታ ገረጋብት ሴነይ ገረማሊት ገረጋብት ቁልቁልቺ ዮሐንስ እኒ ጩባን እልሚ ዘካርያስ ኤልሳቤጥ የጉዱበቱ ስከዘድ ሞቱማን ዋቀዮ ዲያቴቲ ማሊ ጎዳ ጋቢ ገላ ማሊ ዋቀዮ ዲያቴቲ ማሊ ዋቀዮ ሞቱማን ዋቀዮ ከረኮት ዴቢያ አኒስ ማለንጎ ከረከሰነት መንዴቢያ ገረምት ገረከሰነት ሚያከደን ሚገር ዋቀዮ ታደብን ሚፊለከኝ ገረሳት ያገረገልችን አኩመ ዳዊት ገረቱኒ ጀርሳሉ በየቦ ሰና ንጥለ ገረመነ ክርስቲያናት ዴብኔ ያበል ኢማን ከኛ ያharጫስ ነው ያዋቀዮ ለጴ ቁልቁሉን አፉም ይጀድ ያዋቀዮ ነጋም ሱርት ያጀረ ያዋቀዮ ሲጃለና ያዋቀዮ ጃለላ ቶኩማ ነጋ ኤባ ሚስከን ያ በዋቀዮ ሚፍተበዱ ሚወጅንተይ ሚወብሲ ገለማ ዋቀዮ በፊያቶ ወርከከሽ ገለማ ዋቀዮ በፊያቶ አተርከሩኩ ገለማ ዋቀዮ በፊያቶ አመ በረበራት መቀን ዋቀዮ ይፋቱ